Keessa teettaniitiin sagantaa keenya caayaa Oromoo TV kan Sudaan kaartuum irraa isinii tamsaasu miidiyaa jaarmiyaa gaaddisa mariitiin kan hordofaa jirtan kun oduu keenya kan muddee sagal galgala kamisa galgalaati oolmaa Oromiyaa har'aa injifannoo mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan waraana bilisummaa Oromootiin eegala oduu kana wajjin ani soof margadhaati amma xumura sagantaa keenyatti nuuf bu'aa Abdi Fireen Gaachana uummata Oromoo zoonii kibba bahaa fi kibba tarkaanfiiwwan gurguddaa mooraa Finxaalee irratti fudhatu ajaajni waboo qabaase. Dhimma hiree Oromiyaa walabaa ijaaruu irratti kan of ijaaruu qabu uummata Oromooti taa'ee waraana bilisummaa eeggachuu hin qabu jechuun ajaajni waraana bilisummaa Oromoo olaanaan Jeneraal Marrooni hoggansa godinootaati fi aanotaa kan bulchiinsa Qeellam Wallaggaaf akkasumas ammoo Wallaggaa lixaa Gimbii dabalatee filachuu isaanii maddeen odeessaa naannoo irraa nu qaqqaban gabaasan. Zihbarakum maflati propaganda Abiy Ahmed mehlan mahabarasabን ዓለማታትን ትዕበልና ወረአትን ሚዲያትን ተጠቀምና لونا لعلويناتن قجلة أبي أحمد بريستا حلستا ورأرات تقراين من كل تآقرل دكتور دبرا سيون دبرا ميكايل ارقا BBC وجين قدن كنس ودوافان تقرفاتين كمنا نفانا بوا رابلين مرقا نموما أكسما سموح يونايتد نيشن في دابنه موتوما أمريكا دبلاتي Kanada dabalatee mirga hidhamtoota siyaasaatiif duguuggan Itoophiyaa keessa jiru nu yaachisa mootummoonni addunyaa tarkaanfii cimaa fudhachuu qaban jechuun gama biraatiin manni marii nageenya addunyaa qoqqobbii guddaa kan heera addunyaa irratti dhiyaatu mana murtii idila addunyaa ISS dabalatee himata Abiy irratti banuuf jedhame kunis galgala kana daqiiqaa 30 booda waan Aljazeeraa fi CNN gadiin bahanii Ega tora channel keenya Orombek Entertainment YouTube channel keenya subscribe gochuun maatii keenyatti dabalamuun oolmaa Oromiyaa guyyaa odeeffannoowwan saffisaa akkasiin qaqqaban taasisaa kanneen maatii keenya taatan ammoo share like gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jennaati qarshiin takka waraana bilisummaa Oromootiif yaanni tokko ijaarsa keessoo mooraa qabsoo Oromootiif akka sabaatti walaa jalannu shira alaaf keessaan diinonni keenyaaf kiyyoon impaayirota Gujjilla Abiy Ahmed nu qindeessan kamiyyuu dura dhaabbanneetiin jaalala kutaaf amantiin nuundaan geessineen Oromiyaa walabaa wajjin haa ijaarru akkasumas hayyoota keenyaa fi ilmaan Oromoo biyya Suudi Arabiyaa biyyoota garaagaraa keessatti hiraarfamaa jiraniif Rabbi furmaata haa fidu akkasumas bilisummaa keenyaaf hiree fi furtuun harka keenya tokkummaa keenya kun sagalee jaarmiyaa gaaddisa marii dhaloota egeree bilisummaa Oromoo caayaa Oromoo TV dha gama balballoomii oduuttiin darba. Jeneraal Hacaaluu Hundeessaa ilma sabaa ilma boonsaadhaa ilma Oromoo qaalii qubee generation keessatti Oromoon addunyaan argatte akkasumas ammoo ilma ogummaa waa hundaan waan hojjetu ani Oromoo qaalii jechuun seenaa gaarii hojjete kana gammatti Oromoon du'u isaa hin amannee fi garaan Oromoodhaa yoomillee jiraachuu irraa tarii du'uu kan jedhu irratti abdii hin muratin Hacaaluu Hundeessaa boonsaa Qeen isa egaa amboo takka qabbanaawaa takka olka'aa takka ammoo falalaalaa ijibbaata meteoroloojii qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti waan gochuudha malu yeroo kamiyyuu caala saba kamuu caala Oromoo kamiyyuu caala uummata of qopheessaaf dhaloonni barate keessatti wal ta'e ta'uun wal nama hin gaafachiisu kanaan wal qabatee humna ristiiwwan nafxanyoota uffata poolisii Oromiyaa itti uwwisan keessatti barattoonni yuunivarsiitii Hacaaluu Hundeessaa kan duraan Yuunivarsiitii Amboo jedhamuudhaan beekamu jechuudha keessatti jarroonni kunniin waan takka hin dubbatan namoonni itti dhiyeenyaan beekan ammoo poolisoonni Oromiyaa kanneen maqaan isaanii himuun barbaanne humni amma qubate kun humna Oromoo ittiin duguuguudhaaf siidaa Hacaaluu ittiin buqqisuu dhufan akka ta'ee fi iccitii kanaan wal qabate jechuudha yoo diqqaate Wantoonni gurguddoon ta'iin ammas hadooddiin kaleessa godaannisa daran amboratti deebisuu deeman kan jedhus yoo ta'u qeerroon ammoo uf qopheessuu fi waamichi keessattuu qeerroon magaalaa Amboo torbeewwan kana waraana bilisummaa Oromoo cinaa haa dhaabbannu jedhuun tumsa addaa gochaa jiru galateeffamu akka qabus jiraattonni egaa waan kanarratti haasofne sagalee isaanii jijjiirreetiin boruu kan isiniif dhiyeessinu ta'a Amboorraa odeeffannaa
shamarran allamaatii fi akkasumas barattoota lama arganneetiin jira. Maree dhangaa keenya oduu kaneen muddee 10 jechuun jimaata galgalatti wal nu agarsiisu. Jiraatonni Wallagga Bahaa Onaa Noonnoo Beenjaa irraa buqqaan hanga ammatti wabii jireenyaa dhabaniitiin manneen barumsaa adda addaa keessa qubataa akka jiranii fi gandoonni 13 ta'an humnoota finxaaleeyyii waraana Shaarukaa yookiin ammoo Mr. Abiyyiitiin weeraramanii gama biraatiin namoonni 75 ol ta'an tibba darbee daramaa turanii fi humni faannoo jedhuu fi poolisiin federaalaa waliin ta'uun uffata faannoo uffatee ukkaamse qalamuu isaanii maddeen galgala kana odeeffatan gabaasee jira. Maatii isaaniitii fi uummata Oromoo bal'aaf jajjabina hawwina gumaa isaanii bilisummaatu baas odeessaa kana wal qabatee bilbilli nuuf dalaguu hin dandeenye tarii godina addaa magaalaa Finfinnee kan Ona Duukam Orra jechuudha jiraata naannicha wal qabatu kan maqaan dha'uun hin barbaanne akkuma bilbilli keenya nuuf mijateen isiniif dhiyeessina. Mihbarti zibbalakum Gujilla Abiy Ahmad ሽንፈትን ተአከናል ቅስፈትን ጀግና ተጋዳል አይ ትግራይን ሰራዊትን تقبرني مورال تسبابرنا البروباغندا محبرتنا جغننتنا وجان تعال وهدكم وهدنا بروباغندا محبرة جوجلا سرعتن مبتن زباه عليكم قرتن من تعافلتن من البات أصر جزيوستن ونا كتما مدينة أبدس أبانهم قصاصرنا تهبر حبرت كندنا تألفتنا استراتيجينا مهبرنيتي تأنقطاترني شوا أروبتنا هيكدنا دسي كومبولشان استراتيجين تمي أفلتنو ولا حنتي قجلة أبي أحمد سرعاتنا مواقراتنا أصر أجزاوستنا اتين معاصراتنا تأكيرينا تمر حيله رموه نسانة جنبارنا تقرأي وياني حرانات تقرأي كندنا مع أسامري هي شفت عن وراري مافيا جروبنا تا كسرو على محابرات له محباركم سرعتنا أبي أحمد مفتن تافقني عتنا من قدنا تأسرنا تمسمري محباركم تقرأي حزب محباركم بهرا برساباتنا على أفريقيا وسطن تقاسلنا مبتن سرعتن فتراتن من كلون درجن السلاسين زمشا مللكن محبا أراكم تعفلتني العلاونتن دمن جغناي تقا عدالي سراويت رمونا صنات الجنبر يعني هارونا تقراي بأسر مقوص أسرنا داتن استراتيجي معاورتي مع وكرتي تعاوى كرني تعاوى هدكم لإبال شنفتن أبيين تأكنانبنا دل مهبرا شكون بهر سباتن مع سماتاتن ابزي كلهم ديمقراسي تسفن كبر إثيوبيان مهبر حزبن جغناي تغادال دعوتوتا كينيا إبسا غلغلكنا غافيف ديبي BBC أوراتي تاسنين إغا دكتور دابراتيون دابرا روكت دابرا ميساي بريدانتين همنا ورانا كان موتما نانو تيغراي أدمسا توفتا مرغا ناغينيا في سيبيلوتا إيغو كيساتي كم ميد أماجروف نوني شفتا گجلا أبي أحمد تركام في وانفرانو كيساتي غرا مغالا ديسون لبون أمتا كل بدورا كان كي توفتا داندي كتامرا بربادوف همني والو غمتا كان ورانا بلسما أوروموتي في أكسما سمو humna TDF raya itisa Tigray fala adda barbaadu fi akkasumas humni loojistikii fi ji'oogiraafii quubsumaa fi akkasumas qajeelfamaa fi duulchisa waraanaa humna gamtaa kanneenii fi adda bilisa baasaa uummata qimaantiif agawu dabalateetiin tooftaa jijjiirraa fudhatu kana keessatti tokko jenneet eegalleetiin jira. Tarkaanfii fudhannoo kana keessatti kanaan booddee boqonnaan tokko akka hin jirree fi uummanni addunyaa kamiyyuu mirga sabab sablammootaati fi maqaa duula sabummaa Oromootiin maqaa OLF'n uummata Oromoo maqaa TDF'n Tigraayin dugugaa jiran kana cinaa dhaabbachuun nama shiftaa boru
warri har'a deeggaraa jirtan itti salphachuu jirtan kana ofirraa buqqisuuf mirga sabaaf sablammoota Itoophiyaa cinaa akka dhaabbatan dimokiraasiitti amantan taanaan shiftootaaf gujjilloota isa fakkaatan aangorraa kaasuudhaaf dhugaa dubbachuun barbaachisaadha. Kan miidhameef birmachuun barbaachisaadha. Yeroo kanatti kumootaan beela'uun kumootaan sarbamuu fi hidhaa jumlaatiin diraamaa isaan hidhamtoota fuudhuudhaan kaambiiwwan garaagaraa keessa baasaniitiin kuni booji'amtoota jedhaniitiin taphataa jiran kuni fiilmii yoomillee qaanessadha waan taateef nama maqaa muummicha ministeeraa qaburraa kan hin eeggamne waan taateef irree keenyaan daandii qaxxaamuratti haasa'an akka isaanii miidiyaa ololaatiin yookiin dhagaadhaan qawwee hiikkanneen yoomillee inaasofnu gochaan garsiisuu jirra. Kana keessatti mirga uummataa eeguun dhugaan nama moosifti. Akkasumas dhugaan gama biraatiin kabajni wareegamtootaaf kabajni humna keenya gamtaa waraana bilisummaa Oromootii fi Tigraayiif akkasumas uummata Oromoo kabajamaaf uummata Tigraayiif sablammoota Itoophiyaati jechuun ibsi akkasumas toora gaafiif deebii maarsariitii BBC afaan Tigraffaa irratti Dr. Dabra Tsiyoon Dabra Rooket Dabra Mikaa'el gabaasanidha. Canada United States of America biyyi abbaa gadaa John Biden akkasumas ministeerri muummee Canada gama biraatiin hidhaa daraa Itoophiyaa keessatti maqaa labsii muddamaatiin saba giddu galeessa godhachuun uummata duguugaa jiru ni balaaleffanna. Kana dhaabuu yoo kan baatee nuuf Itoophiyaan duris hariiroon citee jira. Tarii Canada hin dhageenye yookiin immoo barreeffama toora Twitter isaan irratti kennan kuni nagaa lammiilee keenyaatiif eenyullee taanaan baasuun dirqama waan taateef mootummaan Itoophiyaa kophatti uummata nagaa argadhe jedheetiin akka barbaade gochanii gochaa jiru. Toora saatalaayitiin deeggaramnee addunyaa wajjin hordofaa jirra. Kun ammoo mana murtii idil addunyaarraa akka namaan hambisnee fi keessattuu gocha kanaaf Itoophiyaan akka laaqamtu kan taasise Isaayyaas Afwerqii addarummaa mana murtii idil addunyaatti Abiyyi wajjin himatamuu akka qabuu fi warroonni gocha kana keessaa qaban mirga dhala namaatiif mirga siviiliitiif dursa akka kennan yoo jedhan Itoophiyaa keessatti tarii carrammaan abjuu yoo jiraate waliigaltee biyyoolessaa hidhamtoota siyaasaa dabalatee hiikuudhaan alatti humna afaan qawweetiin biyyi mo'attee takkalleen hin jirtu. Riphee lolaa wajjin qoosuun ammoo yoomillee qabeenya biyyattiitiif lubbuu namaa qisaasuu jechuun ibsi mootummoota kanneen Washington Post, The Guardian akkasumas Agence France 24 Al Arabiyaatu gabaase. Daawwattoota keenya